ajandaa siyaasaa fi qaamolee siyaasaa kan duuba jiran jennee fudhachuu dandeenya. Warri kan biraa warra amantaa jala dhokatan garuu ifatti amantaa kana jennee jedhanii himachuu warra hin dandeenye. By the way irreechi dhuguma faallaa amantaa odoo ta'e hoogganni amantaa gadi ba'eetti balaaleffata ture. Dhaabi amantaa tokko irreechi badaadha. Irreechi hojii seexanaati. Irreechi haraamaa. Irreechi cubbamaadha. Irreechi cubbuudha jedhee hoogganni amantaa kamiyyuu yoo gadi ba'ee dubbatu agarra. Amantaa kam keessa hawaasi jiru garuu hooggan amantaa jala yaa'a. So haga yoonaatti qaamni amantaa hoogganu dhaabi amantaa kamiyyuu irreecha yoo busheessu irreecha yoo balaaleffatu hin agarre. Man habba qoomma ayni qaasan bakan isaanii raayii namni waaqeffataa guddifnaan waaqeffataa ta'e kana saaraa guddifnaan nasaaraa ta'e. Hayyee irreechi yoo sheekh irreechi waaqeffataa ka waaqeffataa isaan ammoo aadaa ta'e nyajanii ka shayxaanaatiif san akka shayxaanaatiif shayxaanaatiif bakka waan kawu jaa'u gabeelleen wan irkannoon isaanii kana maqaan saarummaadhaatiin irreecha hundumattuu ni diin shayxaanaati jechuudha. Diin shayxaanaati. Diin gaafatu yoo shayxaanni hoggaa rabbiin darbe fuuldura dhaabbatee niin jallisaan jeesan waaqeffataa jechuudha. Nasii mal barbaanna jaan. Inumaatu bilisummachi agarrafaa warra jechuudha. Yaanummaan sa'aatuu bilisummachi hirkanna jennaan islaamummaarraa bilisummaa dhabee bilisummachi barbaanne jennaan adoochin neqinuu islaamummaan keessaa baatee jechuudha. Laa ilaaha illallah asumattuu kafre jechuudha. Asumattuu jechuudha. Saba kana arsinaa uummata nu mormu uummata nu jibbu tokko dallansiifna fajaa bargariin waan namarra wal fakkeessu. Sani waan shayxaanii baaseef. Waan shayxaanii baaseef. Asuma gabbaa kabsuun kan yeroo hordofne yeroo deemnee qabna ciman. Majida yeroo hordofne yeroo hordofne. Nuti Oromoo guddifnaan kijiba nu himan jechuudha. Hayyee. Wanni nuti dheenneef. Amantii Oromooti. Amantii Oromoodhaa ta islaamummaadhaa fi kiristaanitti rakkise san kaafnaaf waanjuu nu himan jechuudha. Ammas amma duratti himtanii guyyuma maali irreechi kee kana maaliif guyyuma kana himtan fayyan? Munkara waan jibbamu takka hokkuma dhaggeessi dubbatta. Hayyee. Bakka takka yoo dubbatte ol buutee sodaasees yookaan san calli waa san irmaachi baate jechuudha. Hayyee. Rubuutee sodaachuu baate himuudhaaf kaleen himne irra himten ta'uu qabnu jechuudha. Ogguu musiimii joote sodatti himuu qabu. Ogguma himta mari'ati. Munkara ogguu harkanoon himan ishee ogguma inni dhaabbatu san. Ogguma dhaabbatu himaa jee. Ogguma inni dhaabbatu san. Hayyee. Yoo harkaan dandeessees yoo harkaan dadhabde afaanii yoo dadhabde inkaari munkanaa qalbiin jee budaa bu'uudha. Irreechi sunni nimaaf. Hayyee. Bismillaahi rahmaani rahiim. Irreechi jennaan irreechi jechuun amantii waaqeffataati. Amantii kiristaanaatiillees ni ta'a. Irra guddaa amantii waaqeffataati. Nuufi waaqeffataan amantiin nu adda. Isaanumaan dhaqataa fedhan haa dhaqatanii. Islaamni immoo dhaquu hin qabu. Deeggaruullee hin qabu. Itti gammaduullee hin qabu. Aadaadhaa miti isin amanti. Irreechi haaraami. Haaraan bira kutee jara saniif taamalee nuti nuun ta'u. Gabaabatti tanaa mataa hin baqaysinu waan akkanaaf irraa eegaa nama keessaniif illee himaa bakka sun dhaquu dhabuun ammaas Oromoollee xiqqeessuumi. Oromoodhaan illee wal faalleessuumi. Maaliif? Oromoo waaqeffataa qaba. Kiristaana qaba. Islaama qaba. Amantiin nu adda. Biyyaan nu takka malee dhalootaan nu tokko malee. Dhalootaan irraa baruun nuti tokko. Obboleeyyan dhalootaa jaan. Biyyaanis nuti tokko. Obboleeyyan biyyaa jaan. Roorroo dhufte irratti tokko ta'uu qabna. Amantii taanaan ammoo amantiin narraa gabbuu hin taatu. Namu tasaa itti fufachuu qaba. Hamma narra guddoo waan jaan.